Ameerikaan uggura buufata doonii ittiin buufa jechuudhaan dhaadannoo heddummeessinaan nuti buufata doonii galaana Oomaanii fi galaana Diimaa cufnee agarsiifnaa jechuudhaan humnoonni eegdota warraaqsaa Iraan guyyaa irraa ibsa cimaa kananitti jiran bal'inaa oduutiin dhiyeessina. Turkiin xiyyaarota waraanaa F-16 gara Somaaliyaa Maqdishootti bobbaasuun dhaga'ame. Turkiin dhiyeenya kana sochii waraanaa cimaa addunyaa irratti mul'isuuf qophiitu murtee bal'inaan dhiyeessina. Biyyi Saudi Arabiyaadhaa uggura hulaa daldalaa Strait of Hormuzaa akka banamuuf Ameerikaan Iraan wajjin gara mariitti akka deebitu dhiibbaa taasisaa jiraachuun dhaga'ame. Kanaan dura immoo Saudi Arabiyaan Ameerikaan Iraan akka haleeltuuf yaamicha dhiyeessuun ni beekama. Bal'inaa oduutiin dhiyeessina. Albamiin wallee Teddy Afro dhiyeenya gadhiifamee mootummaan dhoowwee jedhame deebiitan kannite ministeerri deetaan hariiroo uummataa fi idil addunyaa paartii badhaadhinaa aadde Fadiilaa Biyyaa mootummaan ajandaawwan akkasiitiif iddoo hin qabu jechuudhaan deebii kennite. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Kanneen amma isin dhageessifne hanga footootu Lammii Miidiyaatii amma bal'ina oduutti taasisa. Ameerikaan dhaadannoo buufata galaanaa Iraan ni duggura jettee dhaadannoo isiitti fufnaan Iraan ammoo buufataalee biraallee deebistee akka cuftu guyyaa irraa humni waraanaa Iraan ibsa baaseen akeekkachiise. Humni waraanaa Iraan ibsa guyyaa irraa baaseen humni galaanaa Ameerikaa buufata doonii Iraan ugguruu yoo itti fufe daandii doonii daldalaa galaana Diimaa fi galoo galaan Oomaan keessa jiru akka cufu akeekkachiise. Televezyiinii mootummaa Iraan ajaja jiddu galeessaa waraanaa waabeffachuun akka jeetti Ameerikaan dooniiwwan daldalaa fi buufata Iraan jidduutti jeequmsa kaasuu yoo itti fufte waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuuf dursa akka ta'etti ilaallaa jechuun ibsite. Humni waraanaa humna guddaa qabu Rippaabilika Islaamaa daldalli alargii yookaan galteen karaa galoo galaana Pershiyaa galaana Oomaanii fi galaana Diimaa kamuu akka itti fufuun hin hayyamnu jechuudhaan qondaalli waraanaa Iraan Alii Abdullaahi dhaabbilee oduu mootummaatti kan hime waggaa ta'u Iraan abbaa biyyummaa fi dantaa biyyaalessaa isii guututti eeguuf tarkaanfii murteessaa ni fudhatti jechuudhaan ibse. Mariin Paakistaan keessatti Ameerikaa fi Iraan gidduutti taasifamaa ture waraana kana xumuruuf waliigaltee irra gahuu dhabuun isaa ammallee yaaddoo biraa kan fide waggaa ta'u humnoonni lamaan ammas marii marsaa lammaffaa eegaluun ibsame. Gama biraatiin ammoo dhaabbanni oduu Iraan Tasniim maddoota maqaa isaanii hin ibsamne waabbifachuun akka gabaasetti tiraafiikoonni doonii buufata doonii kibba Iraan keessa dabran deebi'anii akka jalqaban ibsuun dhaga'ame. Dhaabbanni oduu kan akka ibsetti itti dabaluudhaan dooniiwwan daldalaa Iraan sa'aatii 24 dabran keessatti gara kutaalee addunyaa adda addaatti imaluu eegaluu isaatis beeksisee jiraachuun dhaga'ame. Biyyi Turkii xiyyaara waraanaa F-16 gara Somaaliyaa Maqdishootti bobbaasuun dhaga'ame. Turkiin xiyyaara kana baha Afrikaatti bobbaasuun amma sochii waraanaa baha Afrikaa keessa jiru jijjiiruu akka danda'u xiinxaltoonni ibsan. Yeroo mootummaan federaalaa Somaaliyaa to'annoo isaa cimsaa jiruu fi akkasumallee mormiin naannolee irraa ka'u qolachuuf socho'aa jirutti Turkiin xiyyaarota waraanaa F-16 gara Maqdishootti bobbaasuun deeggarsa waraanaa biyyattiif taasiftu haala olaanaatiin dabaluun ibsame. Dhaabbanni odeeffannoo waraanaa Jaanes jedhamu akka gabaasetti Turkiin xiyyaara waraanaa haleellaa qilleensaa jabaatee raawwachuu danda'u Maqdishootti erguu mirkaneesse. Kana malees tajaajilli oduu biyya keessaa Gaarawwee jedhamu akka gabaasetti sochiin xiyyaarota kana hordofee bu'uuraalee misoomaa baatiiwwan dabranii buufata xiyyaara idil addunyaa Adan Addee keessatti gaggeeffamaa ture. Kan akka qubannaa addaa fi suphaa xiyyaarota waraanaa dabalatee xumuramullee ibsee jira. Hooggantoonni Turkii akka ibsanitti xiyyaaronni kunneen hojii farra shororkeessummaa garee Al-Shabaab irratti gaggeeffamu cimsuuf akkasumallee nageenya galaanaa eegsisuu fi keessumattuu hojii qorannoo bobaa galaana Somaaliyaa keessatti gaggeeffamaa jiru waliin wal qabate tajaajila kan kennu ta'uu ibsa jiraachuun gabaafame. Jiraattonni waraanaa ammayyaa kun Maqdishoo hangaan yeroo biyyattiin waldhabdee siyaasaa keessa jirtutti waggaa ta'u torbee dabre keessa humnoonni federaalaa bulchiinsa naannoo kibba lixaa irratti haleellaa waraanaa raawwachuudhaan mormaa cimaa kan filannoo irratti namni tokko sagalee tokko jechuudhaan pireezidaantii Hassan Sheikh Mahmud qeeqaa ture. Hoogganaan naannichaa Abduu Aziz Laaftariin ajjii aangorraa fonqolchuun buusuun dhaga'ame. Ministeerri ittisaa biyya Somaaliyaa Ahmad Mulaamii Fiqiin dhiyeenya kana ibsa kanneen raayyaan ittisa biyyaa bulchiinsa naannolee qajeelfama federaalaa cabsaniif amma booda obsa akka hin qabne akeekkachiisuun dhaga'ame. Itti dabaluudhaan raayyaan ittisaa daangaa biyyattii hunda akka eeguu fi naannoo aangoo mootummaa federaalaa morman kamuu namootaas ta'e naannolee akkasirratti tarkaanfii kan fudhatu ta'uu cimsee ibse. Gama biraatiin Turkiin meeshaa humna qilleensaa akkanaa baha Afrikaatti erguunis sochii waraanaa baha Afrikaa irratti dhiibbaa uumuu akka danda'u sodaan jiraachuun dhaga'ame. Biyyi Saudi Arabiyaadhaa hulaan daldalaa Strait of Hormuzaan akka banamuuf Ameerikaan Iraan wajjin waliigaltee irra gahuu qabdi jechuudhaan yaada dhiyeessuun dhaga'ame. Saudi Arabiyaan kanaan dura ammoo Ameerikaan Iraan sirriitti akka leeltu afeeruun ni yaadatama.
Haalli hammachaa jiru karaalee daldalaa bishaanii murteessoo ta'an ni gufachiisa yaaddoo jedhuun Saudi Arabiyaan Ameerikaan ittisa dooniiwwan waraanaa ulaa galaana Hormuuz irratti gochaa jirtu akka kaaftuu fi Iraan waliin gara mariitti akka deebitu gaafachaa jiraachuu Wall Street guyyaarraa gabaasa baaseen beeksise. Qondaaltonni Arabaa wabeeffachuun gabaasni kun akka ibsametti Riyaad dhiibbaan Iraan irratti taasifamu itti fufuun tarkaanfii haloo ba'u keessumattuu ulaa galaana Baabi'eel Mandaab kan boba'aa naannoo galoo galaanaa galfee ofirratti raawwatamuuf murteessaa kan ta'ee fi Iraan ammoo haloo ba'uudhaaf dhaabbilee birarratti haleellaa raawwachuu waan dandeessuuf Ameerikaan hatattamaan gara mariitti akka deemtu afeeruun dhaga'ame. Humni raayyaa ittisaa biyya Ameerikaa buufataalee Iraan irratti xiyyeeffatu kun kan hojiitti gale erga carraaqqii dippiloomaasii karaa Strait of Hormuz banamuuf taasifame fashaala'een booda waggaa ta'u Ameerikaan ammas irra deebiidhaan uggura ulaa galaanaa Iraan irra kaa'uuf kan dhaadate ta'uulee ibsame. Humni galaanaa Strait of Hormuz kan karaa fe'umsa boba'aa addunyaa isa murteessaa ta'e erga Iraan dooniiwwan irratti haleellaa raawwatteen booda cufamee turuun ibsameeti jira. Kunis guyyaatti boba'aan barmeelii biiliyoona 13 akka hin argamne kan dhorke waggaa ta'u gatiin boba'aa addunyaa barmeelii tokkoof doolaarri 100 ol akka taasifamu ibsameeti jira. Saudi Arabiyaan boba'aan isii bishaan ujumootiin gara buufataalee galaana diimaatti jalqabaa kan jiru waggaa ta'u qondaaltonni garuu yoo Baabeel Strait of Mandaab irratti xiyyeeffatame dhangalaan kunis balaa jala akka jiru akeekkachiisaniiti jiru. Karaa kanaan immoo Yemanii fi Gaafa Afrikaa jidduutti kan argamu waggaa ta'u karaan Strait of Baabeel Mandaab kunis Yemanii fi Strait of Afrikaa jidduutti kan argamu waggaa ta'u Galaana diimaan garba Indiyaa waliin kan wal qabsiisu ta'ulleen ibsameeti jira. Daldala Eeshiyaa fi Awurooppaa jidduu kan jirulleen daldalli kun guutumaan guututti haleellaa Iraaniin miidhamuu akka danda'ullee Saudi Arabiyaan Ameerikaadhaaf akeekkachiiste. Akka gabaasa kanaatti Iraan deeggartoota isii kan humnoota Huutii Yaman keessatti argamanitti fayyadamuudhaan karaa bishaanii jeequu akka dandeessuu fi gareen kun ammoo kanaan dura naannoo sanitti dooniiwwan irratti haleellaa raawwachuulleen ibsameeti jira. Saudi Arabiyaan Iraan to'annoo Hormuuz irratti qabdu akka itti fuftu kan hin barbaanne waggaa ta'u dhimmi kun karaa dippiloomaasiitiin akka furamu dhiibbaa gochaa jiraachuu ibsite. Qondaaltonni ammoo akka jaanitti Ameerikaa fi Iraan karaa namoota isaan jidduu deemuun araarsaniin wal quunnamtii dilee akka qabuu fi kunis dhiibbaan irratti taasifamaa jiraachuu ibsame. Bulchiinsi Ameerikaadhaa gama isaatiin yaa'aan anniisaa addunyaa nagaatti mirkaneessuuf kutannoo akka qabuu fi michoota isaa naannoo galoo galaanaa waliin wal quunnamtii dhiyoo akka taasises ibsite jira. Dhiyeenya kana wallisaan beekamaan Amaaraa Teedii Afroon albama gadhiisee ilaalchise albama isaa ammoo mootummaadhaan uggurame jechuudhaan karaa sooshaal miidiyaa fi miidiyaa garaagaraatiin tamsaasaa ture ilaalchise ibsi waajjira paartii badhaadhinaarraa kennamuun ibsame. Ibsi miidiyaadhaan wallisaan Teediin Afroo kennamuuf ture mootummaadhaan dhoowwamee ja'amuun faca'aa jiru bu'uura kan hin qabnee fi odeeffannoo sobaa akka ta'e ibsamuun dhaga'ame. Guyyoota dabran keessa miidiyaaleen hawaasaa garaagaraa irratti dhiibbaa mootummaatiin ibsi albamii haaraa wallisaa Teedii Afroo dhoowwamuu isaa kan gabaafame waggaa ta'u odeeffannoon turis bal'inaan tamsa'aa turuun ni yaadatama. Haa ta'uutii malee ministeerri deetaan hariiroo uummataa fi idil addunyaa paartii badhaadhina kan taate adde Fadiilaa Biyyaa dhimma kanarratti ibsa kenniteen odeeffannoon dhugaarraa kan fagaattee fi ibsii mootummaan dhorkee jiru kamilleen kan hin jirre ta'uu ibsite. Adde Fadiilaa Biyyaa akka jettetti Itoophiyaan biyya paartiilee mormitoota 50 ol ta'an walabaan keessatti socho'an odoo taatee jirtu weedduu wallisaa tokko hin dhoowwamu wallisaa qeenxeerraa mootummaa waan barbaadu hin qabu jechuudhaan ibsa kan nu dhaga'ame. Karaa tokkoon dhiibbaan narra ga'a nan sodaadha. Dhiibbaan koo cimaadha ja'anii ofitti amansiisuu fi akkasumallee uummata kakaasuuf yaaluun seera alallee akka ta'ee fi ammallee murtiin kun uummata irratti dhiibbaa qabus adde Fadiilaan qeeqa dhiyeessuun ibsame. Mootummaan yeroo ammaan tana xiyyeeffannoo isaa biyya hiyyummaa keessaa baasuu fi seenessitoota walitti fiduudhaan seenessitoota qeenqee balleessuudhaan seenessa waloo jabeessuu irratti kan fuulleffate ta'uu adde Fadiilaa Biyyaa ibsuudhaan mootummaan dhaabbilee oduulee kanaa facaasan irratti tarkaanfii akka fudhatus cimsite dubbatte. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.